Ashama akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni seenaatu nagaa waaqayyoo seenifaa baay'atu akkam isaati kana keessanii ana obboleettiin keessan nagaa kooti seenis akka nagaa taatan abdiin qaba har'ammoo kanaan dura viidiyoo gadhiiseen ture subscribe naaf godhaa maatinaaf ta'a jedhee akkuma isin gaafadhe nan qaane isin hundi keessanii yunna jajjabeessa subscribe naaf gochaa turtanii galatooma ulfaadhayi ammas immoo gargaarsa keessan na barbaachisa akkana gargaartan abdiin qaba isiniin jedha har'ammoo mata duree namni ustaas boonii yookiin immoo booniyyee mucayyoo jennani karaa shawwaati jedhe saniin beektu kanaan dura fuudhe jedhanii odeessanii kaleessa garuu mana Mubaarak Tasammaatti niikaa narraa niikanee jettee dubbattee turte garaa itti sirraa hiikadhu hin qabu naan jedhee ture jettee turte. Egaa jarri akkuma itti fufetti jira deebi'ee booniyyee fuudhuu danda'a jedheen abdii qaba. Egaa viidiyoo akka itti fufetti jira daawwannee akka walitti deebinu abdiin qaba nagaan naa tura. Booniyyee. Wayyee. Yeroo inni booniyyee nikaa tokko si tallaqee bu'aa imimmaayee goone jechuudha. Akka waan du'eetti of ilaala. Booniyyee nikaa kee lamaas tallaqeera jedhee kee sadaffaa immoo tokko hateessu jedhe miti. Garaan hin danda'u jedhee baqa. Hin danda'u. Nam beeka hojii amanuu dadhabee maali ijoolleen ustaas booniyyee hiikanii naan jedhan akkamittiin jiran. Wallaahi billaahi ni kanu jedhee kakadhee bara. Jennaan akkamuma kakattee naan jedhan gatiin itti naasee beekuuf hin jedheen. Si galee. Fayyaa qabdaa jarana ustaas mamma bayaanii na caalatti hin dhiyaatanu calluma jedha. Takkaa mamma bayaanii kunoo warra gaafadha. Hamtuu isaanii haasee hin beeku hamtuu ku'aa isaanii hin beekan tokko. Lakki intalli ollaa kooti irraa bu'e maal taate? Maal taatan jarana an sobas taasaan jiru man. Ustaas mamma bayaanii wajjin himaa nama buuse waa'ee booniyyee aniyyuu. Anu wajjin boo'eera. Ustaas mamma bayaan waadanaa galaniiru. Waagan duniyaa kana irra jirutti booniyyeen kun inni waadanaa galaniiru. Hin amanuun. Booniyyee. Wayyee. Bakka amma sadaffaan kennu nan du'a malee jedhee. Maal goota gaammash. Kan biraa barbaadee heerumtamoo teesseedhuma haftamoo mee maal taate? Muumee maal jechuun? Jechuun hin heerumta jechuudha garaa jabaatte. Maal goona kaama isa fuusiseera waan ta'eef amma yoon hin heerume illee rakkoon qabu. Jalqaba isaa fuudhu jechaan ture. Anu waa tokko si gorsuu akka obboleessaatti. Keessatti fuudha malee hiikkaan akka hin jirre garuu quba qabduuf jarana. Maal jettan isaas maal jettan abbaa giddi? Sirna Oromoo keessatti sirna Gadaa keessatti fuudha malee hiikkaan hin jiru. Abbaa giddi sirna Gadaa malee dhumitu. Sirna Gadaa keessatti fuudha malee hiikkaan hin jiru. Hundi keessatti iyyuu gaayis koppiliin ishee godhaati fooloo na godhaa akaawuntiin kan laayivii adabamee jira. Amma kanan dubbadhe laa waa'ee sirna Gadaati. Waa'ee amantaa miti immoo as keessatti. Ilaala. Sirna Gadaa keessatti Shari'aa afaan leessuuf ilaala. erga fuute Sirna Gadaadhaan bulta moo shari'aadhaan bulta? an shari'aadhaan bula. Maaliif waa'ee Gadaa irratti hin ta'e? Wal bulchuu malee walii kun hin jiru. Baay'ee sheekni meebii sirna Gadaa hordofanii ta'uu danda'a. Sadaffaa sadii jechuudha. Hundi keessan meemee fooloo kan tuqaa hundi keessan iyyuu fooloo na godhaame. Fooloo na godhaa sheer godhaa. Akaawuntiin koonni kaanii adabamee jira galanni rabbi haa ga'u. Kunoo nama kuma dhibba tokko booniyyaa koo fideen naan dhuftanittu fooloo godhaa akkuma carraa dhuftaniiti. Hundi keessan fooloo godhaa. Akaawuntiin kun haaraadha. Ishee argasii miti kun. Ajalaa gubattee deeggarsa sa'aatii lamaan booda deeggarsa obboleettiin keenya goona waan ta'eef booniyyee kottu ishee bannaati ishee jalaa dhufannu obboleettii keenya naannoodhuma keetiyyuu ati naannoodhaan deemtu kan dhummaa illee hin qabdu. Garuu intala Oromooti Saudiitti duute sana argamteetti waan ta'eef biyyatti galchinaaf ishee kottu taa'in hojjeta. Okay. Shiboni. Baga rabbiin ishee mul'ise ayyee. Eshi kan koo immoo intalli suni
mucattiin tokko qarshii bala magalchitee turte Mubaarak. Dhibba lama tuggale ni kaanoo.